daawwattoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii kuni safara keenyadha jechuudha. Innaa sirraanii wanni deemaa jira jechuudha. Kun argaa warri ortodoksii taatanii. Innaa kun akkasitti safara keenyadha. Kun dallaa keessa dhaabbateen qaddaa jira. Isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Balbala irraan qaddaa jira baay'ee mul'atu. Innaa kun bakka safara keenya beet kiristaaniin jira miteere galuu dhufana bakkaati. Ani taphatan baasaa? Taphatan baastu ati naan jedhe. Sheemiin nama qabachuudha. Alattan gadi ba'ee isin waraabayyuu nama sheemessa. Sheemiin nama qaba waaqa namni nama laala jechuudha yeroo isin waraabdan karaa waraabuun dhabe osoo dallaarra ba'ee waraabu. Sodaataa waraabaa jira kunoo argaa. Dallaa keessaan waraabaa jira jechuudha. Mul'atu jechuudha. Alatti ba'uun nama sodaachisa. Maal godheen alatti ba'a? Dallaa keessaan dhaabbadhee waraabaa jira. Uuraa dallaatiin. Taabota fiduu dhufan safara keenya beet kiristaaniin jiran beektu miti. Taabota galchuu dhufan jechuudha. Show! Ini baru Kristen. Nah, lebah kon guna. Wah, good. Namni safara kayaknya ada rambata. Yo, wabis naga. Son namatti kenna nena waraba. Ura dallati na waraba. So namna katta na malalo so argitan.
sheemin nama qabachuudha ala ba'uudhaaf namni nama ilaala waaqa sheemin na qabachuudha uraadha namni na ilaalaa jira singaa bakka nabdi qaba